Adda bilisummaa Oromoo kan nuuf bureessanii fi bara dukkanaa sana keessa daandii qabsoo bilisummaa Oromoo fi dimokiraasii kan taraaran jaallan Jeneraal Taaddasaa Birruu, Elemoo Qilxuu, Baaroo Tumsaa, Bariisoo Waabee, Abboomaa Mitikuu, Igazuu Bantii, Gadaa Gammadaa, Muhee Abdoo fi kanneen isaan waliin wareegaman dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo nuuf kennan galanni isaanii bilisummaa tahee seenaan bara baraan isaan haa yaadatu jedha. Akkasumas bilisummaa Oromoof bara sanatti bifa addaan kan qabsoo adda addaa taheef hoogganaa turan Jeneraal Waaqoo Guutuu, Adam Jiloo, Jaarraa Abbaa Gadaa fi kaanis gootota keenya qaqqaalii hunda seenaan bara baraan isaan haa yaadatu jenna. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa hooggansa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu kun dhibdeelee jiran hundi karaa nagaa akka furamaniif haala mijeessuuf waliigalteen waliin uumuun asiin nu gahuu isaaniif galata guddoo qabna. Walta'iinsi keenya kamiilanaa kan bara 1991 irraa adda ta'a kan jedhu amannee uummanni keenyas kana waan deeggareef waliin milkaa'ina isaaf ofitti fudhannee kunoo Finfinnee keessatti argamna. Walta'iinsi kun akka milkaa'us fedhii adda bilisummaa Oromoo fi uummata keenyaati. Miseensota adda bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo itti wareegama bahan kunoo galfata isaa kanaan booda qofaa baachuu irraa uummata keenyaan geenyee jirra dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo. Hoogganni kun ammaan booda